Fuadhi embe. Fuadhi ujulli kun. Jaalalle ni kan isinteesa. Man, jaalalle kan inni? Vai, maali mashakumana nama bujur tu. Wai dukunni corona biyya fixe. Gam tokkoon guutamtuus gam tokko iluuni gam tokkoon guutamtuus Dhaabi Adamaaruu fixini maaliin balleessa kaaf ala jirtu yoomumaan galaa jechaa turte ammoo maaligaa irruumatti farrifte nin gale malee yoomiin qubaddaree manan qabu jaabarsanuu hin qaanfatu osoo maallaqa qabdu moo yoo qabaachuun lebaatte osoo baankiin hojii gamtaa Oromiyaa haala mujjeessaa jiru malan qabu yoo jettirran jiru ati siddana arrabsitu yoo malanaa dhoo jirran jiru karaan gabaabaan reelisteetidha raayitansi geessu biyya Ingilizu teeknooloojiin jaarmayaatii fi istaandaardiin manneenii kan Ingiliziidha asuma immoo handhuraa daamaa ganda boolee daandii Dooktar Alii Birraa gubbaadha jabeenyaa fi umrii manneenii kan murteessu qulqullummaa mi'ootattiin jaaramaniiti nuti dhagaa fi cirrachaas dabalatee mi'oota magaalaarraa dhiyaatanis kan filannu hundinuu sadarkaa barame ol akka ta'u gooneeti diiyaameetiriin utubaa sibiilaa 10 irraa gama 12 fi istaaffaan ittiin dagalfamuus 6 irraa gama 8 akka furdatu gooneeti makaan simintoodhaa fi qorataa reeshoo 1-2-3 fi armaataan sibiilaatis RC concrete sadarkaa 25ffaadhaa akka ta'u gooneeti ammaas jaarmaya ariifachiisuudhaan madditti gurgurtaa shaffisiisuu keenya hoggaa labsinu dhaqqabadhaa isiniin jechaati manneen ilmaan keessan ilmaan isaaniitiif dabarsan horachuu yoo feetan real estate Brighton Hai, wai intalati ya qashtii. Abiyyee mana keessa jirtaasa? Bar mana keessaan jira. Kophaa dhufteessa? Lakki adaadaati yoo wajjin hin dhufe. Okay. Adaadaan tiyoo meesii jirti duuba? Dukkaana kutte. Gaariidha. An bira akkanas jaalladhu ni beeytaami. Duuba yaalaaliitiyya as keessa jiraachuu kiyya osoo quba qabdu haatee nama maramuu qabda ture bar. Balleessitee jirta. Dura harka kee dhiqadhu. Dura harka dhiqadhu? Harka kiyya barammaan tanaan dhiqadde? Ay abbaa kiyya eega dhiqatte koonna marami ka. Abshir sitti marama intalatiyya. Akka gaariitti sitti marama maree bareeddutiyya. Hottu naani hottu. Maaliifi hoggaa hottuu nama maramine dhungadhuu siin jiru? Harka kee dhiqadhu naan jettame naa himu. Dhukkuba koronaa eeguudhaaf. Hai, ati waa'ee dhukkuba koronaa kana ni beektaa? Akkamittiin hin beekne biyyee? Mee dhukkubni koronaa kun akkamitti daddabra naa himu? Harka wal fuudhu. Taakka. Bakki namni itti uttummaate oolu. Goos. Ammaa soomee? Wal dhungachuu fi walii maramu. Wal dhungachuu walii maramu. Aboo bar bagaan si dhalee barati intalatiyya.
akka dhukkubni kun itti nama dabru naa himtee jirta. Mee akkamitti firraa dhorkan ni beektaa kanoo? Eedaan harka keenya saabunaan akka gaarii dhiqachuu. Taakka. Bakki namni itti dhummaatu haafuu. Aboo baraan baggaansi dhalee bara meeqa biraao? Waliin maramuu fi wal dhungachuu dhiisuu. Sirritti deebistee jirta. Tanaafuu waaniin ansi badhaasu anaaf beekaa intala tiyya. Hinjiru jechuu miti bar na dhaggeeffadhu takka takkaan siima. Haa mee duba isa jiran agarsiisa haa. Ati jarjare malee bar siin garsiisa. Wee ani badee. Maal seetee lello namtichi dachii irraa bitee dachii na gurguree na kaade saniifuu hasaseetiin karaa heeraatiin irraa fuudha lellooti. Haa mee baajaajummaan biyyattiin harkaa qabeettu san. Baajaajiin siin ji'ees shufeertichaa silkii cufate. Boruun fidee wal si garsiisa baay'ees. Yoom nagarsiista qiyaama nagarsiista. Boruun si garsiisa lellooti. Tasanii haftu mee dhiisi. Mannummaan ammaati itti yaamtee as na keessa kun ka'eenyuti. Manni kunis kasaayiba kiyyaati. Dachii sanarratti mana ajaa'ibaa nu ijaara lellooti. Manuma takka hin qabnu jechuudha amma katti gacchisnullee. Humaa haa bakka uummata akka faayidummaa irra oolchinee yookaan maallaqummaan si ergaa oolu ati. Amma ati mee lelloo mee maallaqa meeqa fittee? Maal? Maallaqa. Ani waan takka hin finneen. Ammaas maallaquma na gaafattaa isaati. Dubalello amma ati harkuma qullaa dhufte? Maallaqaan laffee si ergu ture san mee maallaqa maal gaafatte maallaqaan qaba dilliin si ergu ture sano. Hayi duba lellooti dachii fuune sanarratti maallaqa kamiin jaarra? Mee tami dachii jetta baajaaj jetta akkanuma na soobda ana ma waan takka hin finne harkumaa fi miila kiyya qofaaniin dhufe. Maallaqa fittee hin jiru jechuudha lello. Hello dhageessu? Geelee akkam leelloo teenya? Nagaya simbeene. Ana geeleeteeti fariyaa. Way fariyaa akkami nagaya eessaa baate har'a? Guyyaa lamaa bareegaa dhufe. Wallaahi jee. Dhugaa. Abooni soobda. Asumaan jira asumaan jira. Duba akkami waliin agarru? Habiibtiti jee wal arguu qabu. Ayyaa taatiniin dhufaaya. Duuba amma ati eessarta? Gurbaan guyyaa dhoosi fi mesan kaakaniin haalaanin jaalladha jeesii mesan. Jaalallee kee? Isa wajjiniin jira. Wal nu barsiistaa fi diqaarra manaan oola wajji walla. Hayyee taatea. Hayyee. Ansuudii wajjirra jeesii fi mesan kaa isii dhufee bara. Maal siin jette duba? Egaan dhufe guyyaa lamaan jette dheenee wajji lallaqa. Isii bira dheena amma? Dura atu yoom wajji haasofne? Soo keenyatti deebina kanaaf ati isa walirraa dheena. Akkasii akkas taanaan kaayaa makaasi. سينا أهلا وسهلا يا أكيمو نجامي أتونا نجامي خو خازن بر سلامتا هاري أمان تنات جيتي تا خو خاسين نقدا Duraan gagaykan. جولين أمان تناور وان كبتة كجدينيستو برجعنا وما خنا لقي سيبر تلفزيون خيسا لكوبا خليتي سودا فارك خيسان سرن دكتا سني توسي خيسا جرافي هارك خيسان درو دكتا داي سنين جت تدتي يا كسيمي Ijoolleen ammaa tun barbateen haa bara. Jabduudhaan ganaa beekumsi waan guddaadha. Mee fariyaan tokko yaa wayii duniyaa deemee bara eessa jirtu? Asuma jirti bar خيسا ol seente fariya خيسوم ما دفع قبي نموت بسخاء إليتي ليلو سبر بعدا ورخوخا هاي أبو ناس ما تجمعون فريا وي أبو بشان سناخد نخا Koy doktor ayyaama koy. دكتور أنا يوم تمشي أنا ناخد نخا Ay dadan tia malta. Dokku wakorola ci. فريا
فري عوامي ما تدب تمشي ناخذ نمي بشاكل ناخذ أما لكن أنا قبل دران فري تدي مش حسن فري عوامات تنو مالك عما كم قولهم فري أكم قولنا قامان تنا نقبدي عملك كان عدو عملك كنا نرتي نقري أكم قولنا قامان فرماني ماليا mana kama gisi na mokam ko naman tanin yung chika ba isa ko te mchano kali isa ko te kurbana man tanao Fuadeno Fuadembe jalan le ni hari man jalan lagi ni ay mali mashakuma na lumubujul tutun gere way mashakka barana Wait, kung corona may fit eh. way ko way gere aw may bishaw no makan nukan nami ang masrab din no fadeti mashakka agar refi bishaw kana ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim mali mashakka kana lelo 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 ajaa'iba garuu waan hin barangaa ammaa dhaga'u duraan gurri xiyyaa'uun amanuu dadhabee bara xiqqishoollee isin nama gurguddaa kana taatanii waan akkanaa kana hoggaa gootan isinitti ulfaatu keessaafuu nama hin beeynetti wanni bar dura asii baataniif kaayyoon teessan guddaan bar dalagataafi dalagattanii asitti yoo firii takka hin buufne nama isin hin beeyne ka'aati hin beeyne ka qilleensa irratti wal bartaniin sobomtanii achi maallaqa ergii hoggaa isin hin jee maallaqa ergaa kaayyoo baataniif irraanfattanii nama isin hin beeyne ka inni isin hin beeyne kanuma qilleensa gubbaan wal bartaniin sobomtanii dadhabbii keessan dagattanii hoggaa inni maallaqa ergaa isin hin jee maallaqa itti ergaa bu'aa teessan lafatti hoggaa hambistanii isinitti hin dhagayamu isin nama gurguddaa kana taatanii yoomiin beekan akka kana hunda na godhu garuu gizee siin jaaladha maal naan jiru dila san amaneetiin isa turee bara garuu kanaan nagaya jee yaanne irraan tana sanuma afaan guuttattanii bara walirratti maallaqa maarreen irraa nyaate ati faan keessaafu warri kee dadhabaa ta'uu osoo beeytu akka asii itti deemte osoo beeytu wallahi anteefaa abaarsumaan jaa'u abaarsuma warra keetitti akkana si godhe namni abaarsa warraa qabu garuu hangan takka laal akkan tarkaanfatee bakka gahuu hin dandeenyeen siimuu barbaada. Mee mana dhiisee anta. Isiillee taatu ammaan barayaa garuu hedduu dogoggora guddaa uumtanii jirtan. Beeki amma isin lamaan qofa kabiraa haqa keessanii dubri dhibba takkatti gurbaan kun taphatee maallaqa irraa guurratee ta'uu malaa bara. Dhiirummaadhaa mee dhalarraa ta'anii maallaqa nyaachuu. Dhiirummaadhaa inni jireenyi isaa guutuun kanuma. Abbummaan fadheewu isinis dhuftaniiwu. Namoota akka keessanii meeqaa jira ammatu bira keenya. Habiyyaan baa keessa taa'ee waan akkanaatiin shawwatamu jiru. Gana barumsa guddaa naa ta'a. Waa godhuu keessan tura garuu maalii wanni namaa godhu tun akkamitti waan kana fidu jira jettanii sammuu teessan silaa agarteemi yaaddanii waan godhuu qabdan ture. Bar ammaa'u lafa bite baajaajiin bite waan meeqaan godhe naan jaa gin maalittiin beeka rabbii kanaan na fade xiqqishoollee garaa isa nyaadhu akkasi fuula namaa dhaabbadhee maallaqa san fidee gizeen andira isa ergee inni akkana godhee natti taphatu obboleetii dhalaan qabu inni. Ta dabarte garuu dabartee jirti. Maa miti garuu harka isaan rabbiinis nama kannaaf isaafis. Namoota yookaan immoo geelota keessan hiriyoottan keessan warra achitti hafee dhufe waan akkanaa keessa namoota hirmaatee jiru yoo ka jiraatu taate biliis akka keessanii akka hin taane garuu
ammaa hanga kana rabbiin na beeksisuun kiyya kana boodii akkam na godha hin beekne ammaan bayyanachuun kiyya waan guddaadha atis galatoomii waan akkana nu gorsiteef garuu takka dhufuun dhiirummaa itti oromoon lama dhufuun immoo harrummaadha kana boodii gaayoo waan takka godhe fiifin ifi jiraa jeetiin amanaa nama yoo itti kijiballee agartee yoo itti kijiballee mucaan kun nakki jibee jira boodaan immoo warra isaa jira itti amantu takka ta'uu qaba jaalalaanis ta'e waanuma fadheen walitti dhiyaachuu keessan dura dirree goydutti garuu rooba keessa dhukkee kaasu akkuma isin godhe kana nama biraatis godhaa jechuun mucaan kun. Duraan geeleetii yaan barra ajaa'ibu ture amma anumarraa ogeessee deebitee. Aadaa amma waan takka hin qabdu siraa fixee jira. Isaan fuudhaata kan qabu. Taaftee guddoodha kun barnoota isiniif haa ta'u haa. Haamee hundinuu harka keessan saabunaan dhiqadha. Haaya bareeddutiyya. Amma eegan hin jette. Kaanee dhufu. Haa ilaali isaan qofaa dhiqata naafi atis ka'ee haa wajji dhiqannaa isaan tuttuinee jirraami oppa sheeme wattuna. Duuba wanta kan raanfatina dirreewud sabiskiraayib godhuudhaan hokkuun daawwachuu ni dandeessan achirratti bakka biraarra nun daawwatina achirra jirraa dirreewud namni sabiskiraayib godhu hundinuu waan adda addaa wajjin waan babbareedduu baadiyyaa ilaa magaalaadhaatti hojjetamu achi argachuu dandeessan galatoomaa naa ulfaadhaa. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filattu jibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina teessoon ta'e saabbiyaan gamoo sayidoo DDC fuulleedhatti argamna sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.